وري قري شهادة فلو قد أجر كينيا مالف جنان يعني مؤمني وان هم ترى والدوركيتي دوويتي وان خيرتي والأججة منافقني فكاتا نسامو خير الرا والدوركي إدو فقطتي والأججة كل حزب بما لديهم فرحون nuti kan itti gammannu tuuta nabi Muhammadi dhaabbanni keenyas hogganni keenyas quraana kan jalatti hundoofnee deemnu barsiisan keenyas nabi Muhammad sallallahu rabbi wa salaamu alayhi kanaaf gare gaafa feemasoonni laayifii seenan beekta gaafa geema cufin aananlee dhufanii gaafaan muadara godhu jiru dhufanii mubaarak mana banee jira cufinaan jedhan maal jechuudha maaltu waliin nafidi anaaf isaan jiran inni goda biraati anis fi waadin ukhra goda biraa keessa jira laga biraan jira ayyee akkas warri jettan arra waan ni godhuu qabdan gaafa jara sanbira dhaqa warra halkanii guyyaa laayifii 24 saa salaata zuuri irratti geema asri irratti geema maghrib irratti geema isha irratti geema ila subitti geema 24 sa'atana garte sa'atan li rabbika wa sa'atan li nafsika jira bar injirre jara kana bira itti dhaqa gareen shahada banaadha koota da'awa ummata kana dhaggeeffadha koota ummata itti afeeraa osoo jettaniini والله أمة قرتي قر إسلام مرة في دون الدودو بعدين يروسن ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا يرو قري أنوان أجا إبسسو جركنا كيسا أكا أستاذ كينيا سنين قبتي ورم ربي أمانكنا أستاذ أصونو تجرات جركنا كيسا بان أمانكم أكمتها نديبه قرتي يعني قرتي نبي محمد ينبر صلوات ربي عليه ربين أصوأتي كيسا جرتو كان إسان أذبو كان إسان كتاتو هنتاني كان أتي إساني ربين غرتي رحمتها في أرارة مساخل أتونجري أصو شيكوتي تنرانو كيسا جراتو باتي جركي نغراغرمان جولي تينيا في بنت إرا غراغرمان مال قبدي واقفتا بسان مال قبدي هنقبدو يتو شيكوتين سافوس نبرسيسا وان أرمماس نبرسيسا إنيو ما كينيا نبرسيسا ربي نبرسيسا آكرا نبرسيسا أوف نبرسيسا تنو كيسا تكن نقودي سنجركين ani waan hin jiraadhuuf yoon hin beeyne jara keenya yoon akkuma bineensootaa ta'e bu'aan qabdu jechuu gartee maafi aniin kun gartee uumama kiyya kanatti as deebi'ee wafi anfusikum afalaa tubsiruun sila gartee ofii kanan argitanii ofin qorattanii ofin xintaaltanii dura namni riflektii ofirratti godhee of kana yoo ofin qoratin gartee maal gartee qaama biraa maal qorata jara keenya aniin kun eenyu sahii saba kamirraahi saba san keessarraa akkamii maali maatiin tan tokkan akkamii eessaan dhufe eenyu kana dizaayina kan godhe kun maaliif akkanatti na uuma namni burcuqqoo tana uume waan tolcheef qaba jara keenya burcuqqoon tun qawwee godhatanii itti haalolaniif miti bishaan waa itti naqattee waa si qabdee kaaseen kun waa itti dhuguudha maashaallah iddoo qabattullee kana si godhanii atiin kana ka rabbiin si tolchee gartee kalee si keessa kaayee aqlee si keessa kaayee gartee hafuura lubbuu si keessa kaayee akka itti deemtu akkaataa gartee halkanii guyyaa gartee itti waan ni jettu kana rabbi si hoggane qaawwa kana hunda kan funyaanii kan ija gurraa kan hunda sitiisee numa rafteetu numa kaatu rabbiin alla gartee du'a hirriba gartee sanirraa isse kaasu maalii kun jettee yoo uumama kee kana hin beeyne jaran kan waan ni jiraattu ati namummaan kun namummaa nusirra hin jirtu bar namummaadhaa miti maraatummaadha malee tun kanaaf garagaree shaadaa koota jara foloo godha waan takka waan isaan irraa barbaadan hin jiru ummannummaan keenya kun islaamummaa qabu tanaas baratee islaamummaa qabu tanaas firraa dabarsuu gartee nabi muhammadin bar gartee yaa ayyuhan nabiyyu balligh ma unzila ilayka jedheen yaa nabiyicha waan gama kee buufne kana dhaqqabsiisii jedheen yoo kana hin goone famaa ballaqta risaalata ergaatiyyan dhaqqabsiifneef quba qabaadhu jedheen ergamummaa si filadhee sikkanne tana ergaa namni tokko yoo si ergete galmaan geehu qabda irraa hir'isuun qabdu gartee galmaan geehu qabda jechuu amaanaadha rabbiin amaanaa irra kaayee maal jedhee rabbiin subhaanahu wa ta'ala bar dubbate yaa nabiyicha kiyya barsi qofaa miti nabiyyoota asiin dura hundaa'u ummata gartee isaan keessatti ergine walaqad ba'athnaa fi kulli ummatin rasuula jedheen gartee nabiyyoota ergamoota isaan keessatti ergine ani ibudullaha wajtanibu xaaquut kullu gartee xaaquuta jechuun wauma rabbii gaditti feetu qalama kanallee nama waaqa godhatu fa'aa hin dhabamu bu'a qaba jedhee wantuma rabbii gadi nama ta'u lubbuu qabaatu baatus وهم ربين أمه تكارك كيتين أمته خنا ربي قدي واقرأت يجو طاقوتا قرته كل ما يعبد من دون الله ربي قدي جبر ميجو قرته ربي يجون لا معبود بحق إلا الله لا يتنفي قوته وهم دي دوسان قرته ربين حق أن جبر مو هنجرو كان أن جبر من نجرا جبر قرته كان نبي جبرو كان دبرتي جبرو كان سبورتي جبرو أفرأيت من اتخذ إله هو نوم فرين ملبو إساتنا rabbiin ofii godhatee maal jechuun masakamee waanuma isiin feetu akkuma isiin dubbadhu jettuun garuma isiin ajajju laayifii ishee namaa rabsi akka feete ta'e waan fetteetuun rabbiin godhatee jechuu bar gartee ittiif kannee jala deemee jechuudha saniif rabbiin subhaanahu wa ta'ala guyyaa qiyaamaa fala nas'alanna alladhiina ursila ilayhim
gartee rabbiin nabiyyoota ergine kanas dhaddacha mana murtii abukaattoo keenya duratti hin gaafanna warra itti ergame sanillee nullee hin gaafata nabiyyoota illee hin gaafate kanuma beeku rabbiin yaa nabiyyoota dhaqqabsiiftanii maal jettaniin hanqa keessa turtan yaa Isaa ati gartee anta qulta linnaas ittakhiduuni aboo rabbi gaditti ana goradhaa jetteen hin beeka rabbiin gartee wa ummiya haa gartee haadha teetillee dabalatee hin jetteen yaa rabbii kiyya maal jedhaan kanarraa qubaan hin jenneeni waa takka hin jenneen jarri kun jedhaan Isaan hin marjamee gabrootan keeti gartee yoo azabdees yoo qixaattees yoo rahmata gooteefis keeti ani waa gartee waan atin ajadde malee ani ibudullaha rabbii wa rabbakum wangeela keessaas kanumaa jira aboo rabbii kiyyaa fi keessan malee waaqayyoo kiyyaa fi keessan qofa gabbara ani gartee isuma saniin kadhadhaa isa san abbaa keenya gartee tokkicha isa waaqarra jiru kadhadhaan jechuu tureeni gartee ani waan biraan jenneen yaa rabbii kiyyaa jedhan gartee waa takka gartee waan hin jedheen hin jiru gartee akkana irraa walabata kanaaf jara keenya gara kanatti nama yaamu jira gareen shahaadaa gartee garee dhaabna gartee qaamni tokko nu dhaabee miti gareen shahaadaa garee gartee qaamni tokko nu hogganuu miti rabbi quraana fi hadiisaan nu hoggana irratti waan kana waan nabiyyoonni lafa kaayanii rabbiin islaamummaa tana nuu kennee qaamni tokko nuuf hin kennine osoo narra Abu Muwaaz gartee islaamummaa tana hundeesse abbaan hundeesse kun nama ifiin fadhe irratti hundeessa kan fadhe irraa reeba fadhu nama isa faallees tokko irraa gartee dhiisii deemi jedhan rabbiin subhaanahu wa ta'ala huwa sammaakumul muslimiina min qabl wa fi hada isaatu maqaa kanaas nu moggaaseeti namni tokko nuuf hin kennine masakama islaamataha masakama anaa kana jala butama anaa isin uume kanaaf gartee ajaja kiyya fudhadhaa dhaggeeffadha waan isin hin jedhu jedhe rabbi subhaanahu wa ta'ala deebi'ee rabbi subhaanahu wa ta'ala yaa ayyuhal ladiina aamanuu yaa warra rabbitti amantan walaa tamuutunna illaa wa antum muslimuun aboo fuula kiyya si islaamummaa irra jiru lubbuun an sii kenne kun malaa'ikichi kiyya kan si kenne sitti ergesan sirraa fuudhu islaamummaa irratti malee duutee hin dhufin sin jedhe rabbi subhaanahu wa ta'ala hajji keessatti illee rabbi subhaanahu wa ta'ala al-yawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu alaykum ni'matii wa raditu lakum al-islaam diina islaamummaa amantii tanaan isin jaaladhe rabbiin sin jaalate bar qalama tokko namni itti farrame kitaaba tokko itti farrame sin jaaladhe yaa ustaad sheekh hodho sin jedhe waan san akkan jabeeffatte gartee qiimaallee qabaachuu baattu nama biraa biratti firmaa biyyi irra jira ka firmaa abaluu irra jira ka doktor fulaan irra jira sheekh fulaantu irra jira hin jabeeffatte gartee waan sana gartee kennaa ajaa'iba waraquma wayita namni barkana firmaa sii godhu qiima qabdi rabbiin islaamummaa tana giiftii godhee sii kenne rabbiin inni nuu kenne nurraan fudhatin jara keenya irratti nu uume bar guyyaa keessaa miti bar fitratallahi allatii fatara annaasa calayhaa laa tabdiila likhalqillah uumamaan gartee rabbiin dhiira si godhee yeruma si uumu kana islaamummaa gartee ati rabbii tokkoof masakamu kanas rabbiin si keessatti uume si uume guyyaa keessaa namni dhufee gartee baxabbatee uumamni kun gartee quufee lolee akka fedhe godhee malee islaamummaa rabbiin subhaanahu wa ta'ala aadamirraa eegalee achumaan waliin uume rabbiin uumama kana jechuun kanarratti jiraanna nama hin waaqeessinu jara keenya wala nabi muhammadin hin waaqeessinu beey magan hin waaqeessinu wala malaa'ikaa muqarrabaa hin waaqeessinu wala ilma namaa dhiira ta'inna dubartii ta'inna abbaa qabeenyaa ta'inna guddaa feete ta'inna hin waaqeessinu jinnan wa insan uumamni hundi gartee isin walaakin laa tafqahuuna tasbiihahum isin hin faamtan malee hundinuu rabbiif sujuudan masakaman mukanni argine ebbo akkan rabbiif mukni akka gartee dhaabbatee bifa namaa godhatee akka sujuudu gartee bineensota taa'ee shimbirroo uumamni kun hundi rabbiif akkana jedhu akkatti sujuudu wallaahi waan adda addaa suuraa namni kaasee yoo argu si ajaa'ibsiisa garbootan hedduu qaba rabbiin subhaanahu wa ta'ala gartee wantummaan dachii fi samii keessa jira illaa aati irrahmaani abda rabbiif gabricha masakamaa ta'e ajajamaa isaaf ta'u malee dhufu arra addunyaarra kan jiru mootummaan addunyaa kan nama dhaggeeffachuu duree uumama hunda numa rukutu aangoon qaba je'ee numa rukutu biyya fadhe dhahu kan fadhe ajjeesu kan fadhe biyyaa baasu guyyaa qiyaamaadhaa limanil mulkul yawma lillaahil waahidil qahaar hin takkaan isiin dubbatu eeyna muluku duniyaa wakka gartee gurguddoonni isaanii xixiqqaa fi eenyu kan jettan super paawarii fi super eenyuun jettan bulchaa naannoo muummee ministeeraa jettan pirezidaantiin jedhan eenyu hogganaan addunyaa kan baxabbatu gartee خاشباري ومتى قولي خون شفتيف قويا قياما دا رب سبحانه وتعالى وفيف دبتاتي ولي قبي مي موتم من تن اينيو تيجر اينيو تقوشي لابته هركباسا بو هنجر هركباسا اديور لاي نم تكا خباسو هنجر
hundi siiga godhattee teessita kan dubbattu rabbiin ufuma deebisee mootummaan jabaan guddaan kan danda'u kan ajaju kan barbadeessu kan dhabamsiisu ana malee takkaan isiin jirtu jedha jiran takkaan isii kan deebitu hin jirtu cufti illaamsa takka usiin zib jettee shakamsaa isin dhageessu hundisiitu kanaaf rabbi subhaanahu wa ta'ala gartee mulkiin tan rabbiiti mootummaan tan rabbiiti tan arraatis tan borootis tan isaati tu'til mulka man tashaa wa tu'izzu man tashaa gartee mootummaan harka isaa jirti malee tanama harka takka hin jirtu mootummaa rabbi subhaanahu wa ta'ala gartee isaa san beeyne rabbii keenyaaf warra gartee jiraatu rabbi subhaanahu wa ta'ala nu haa godhu salaata zuuriitu nu biraayisiif galatooma garee shaadaa keessattis ol agarra gaafa gareen shaadaa banamte gamas deemaa jiran keeyrii irraa buufadha sheenaa wayyoo jechuudha gartee isin sheenaan har'a nama hojii teessanii feemosoo teessanii wajjin caffartan kassafuun beeyne aadaan beeyne oromummaan beeyne kana hojii guyyaa san guyyaa wayawma ya'addu zaalimu alaa yadayhi yaquulu yaa laytani ittakhadhtu ma'a rasuuli sabiila yaa waylataa laytanii lam attakhidh fulaanan khaliila laqad adyallanii ani dhikri ba'da iz jaa'anii jedhee bar guyyaa qiyaamana shayxaanas komachuuf taa hin komatin shayxaanas maal komat rabbiin xilaata kee aduwwii waaduu shayxaanas ibsee jira ifa bahaadha shayxaan ifa baha maal arra shayxaanii guyyaa qiyaama maaliif komatta jaa walaa taluumu anfusakum siin jedha bar maana komatta kolkolo anna beeyta eessa na argite ansi waswaase malee eessatti na beeyta koottu anaa beetis walumaan as keessatti waan jettan keessa fagaadha ikhsawu fi awala tukallimuuna rabbiin achitti yaara jara keenya akkasisan godhini ibidda jahannam irrattis gogaa keessan araamaa godhu gartee maatii teessanis aalii teessanis islaamummaa tan akkasini kan rabbi sinirraan fudhatin iimaana rabbi sinirraa haa tursiisu ilmiis gartee fayyaa wajjin qabeenyaas fayyaa wajjin maatiis ibaadaanis fayyaa wajjin tolti rabbiin waan ibaadaa dalagattan hunda isinirraa haa qeebalu innamaa yataqabbalu allahu min almuttaqiina rabbiin kan irraa qeebalu warra isa sodaatu ta'aa isaa gartee sirran wa alaaniyatan rabbi isaati gartee sodaatu gartee rabbiin gartee الذي يعلم السر وأخفى وان دخوتو في وان ملتو بيكو يرو تيك توك رجلو أبو مواز قرتي إسلام فكاتي يرو ماتي كيسة تولدين وان برا فكاتي يرو خب أجرو وان برا فكاتي كوني قرتي يا جركين كسارة أنا رتي كسارة تاتو ملي waan rabbi bu'aa qabu fudduu miti waan rabbi irraa waa irreeftuu miti rabbiin gartee rabbummaan isaa gartee ati isa jala deemteef rabbummaa hin godhatu gartee ati isa jala deebiteefis hin godhatu rabbiin rabbuma gartee wanni lafaa fi dachii samii keessa jira hundi yoo kafarte rabbitti rabbi irraa waa hin irreeftu hundi yoo amantees gartee wanni rabbiif dabaltu hin jirtu illaa lubbuu teetiif waa dabalu illaa lubbuu teetiif waa gartee godhu malee rabbiin jiruu bareeddu sinaa jiraachisu aalii quraanaa sinaa taasisu warra quraana jala deemu rabbi subhaanahu wa ta'ala nu haa godhu guyyaa qiyaamaadha gartee quraanni kun ragaa namatti takka ragaa namaaf baha rabbiin subhaanahu wa ta'ala nabi Muhammad guyyaa qiyaamaa waan takka qofee mata jedhan jara keenya quraana keessatti inna qawmi ittakhadhu hadha alqur'ana mahjura achitti gartee guyyaa qiyaamaa rabbi duratti si himachuu ta'a aalii isaa sin himatu waan biraarraa sin himatu quraana kana laayyumatti ilaananii darbanii jedha gartee rabbi subhaanahu wa ta'ala gartee man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka wa nahshuru yawmal qiyamati ama bal'aa taatee kaafamu deemte jechuudha anil haqqi waa hundarra darbuu jechuun fuudhanii quraana kana akkanatti if duubatti darbuu jechuun itti dalaguu dhabuu barachuu dhabuu itti nama yaamuu dhabuu kanuma waan biraan seenaa furgisuu jechuun miti dhiiseetuma gartee ka ilmaan laalle jechu kan baranne isa keessan tadabburre kana jechu jara keenya gartee rabbi subhanahu wa ta'ala ali qur'aana rabbi sina godhu qur'aana kana nama ol kaasa qur'aana kana nama gadi deebisa rabbiin qur'aanni kun addunyaa irratti illee saahiba qabrii keessatti illee saahiba hatta intaha ila jannata qasi geessu takka jahannama qasi geessutti saahibni gartee kana haa ta'u saahiba qur'aana taha kanumaan isiniin jala jabaadha zuuriidhaan salaata ustaada walitti deebinaa galatooma bakka biraa wal argina fayyaa fi imaana isinaa kennu gartee akkuma isin bareeche kanatti hundi keessan akkuma sassaytan kanatti duuti teessanis gammachuu jiruun teessanis gammachuu gartee qabrii keessattis gammachuudhaan qabriin isinii bal'attee maddal basar rabbi isinii godhee obbolii teenya giiftii tanas gartee naggadara jirti rabbi naggada khairii si haa godhu dubartii hamtuu sin godhin dubartii yoo abbaa manaa qabaattees abbaa manaa gaarii waliin warra jiraatu rabbi sin haa godhu yoo kan hin jiraanne taates rabbiin gartee isa gaarii isa gartee sunnaa hordofu tahee hijaaba sirraa mulqine kan salaata subiidhaatiif si kaasu gartee kan waan biraatii nama kaasu miti atilleen akkasuma kan salaata subiitti kaaftu nyaatumaa fi qonqoo qofaa wal kaasuu miti fadhinnuma ofii qofaa wal kaasuu miti ibaadaa gartee yaa gartee rabbiin gartee wa ahmur ahlaka bis salati wastabir alayha jedhun san akkasii waliin tolti ka'an salaanna ilmoon kaasina warra jedhu jira bar ilmoo ta'e akkam goota yoo salaata hin barsiifne yoo barsiisuu deemta daa'imumatti yoo daa'ima gartee waggaa 5-7 dhaabi qabban haadhiqattee argitu gammachuun warra salaatu subiidhaa sana argatu bashiril mashaa'in kan jedhan sana argatu dukkana keessa gartee binuuriin taammaa san jedhan haa argatu gara masjidaa nu yaasa
hasalaan nu yoo dandeenye asi salaatu jama'an salaatu wal duukaan salaatu waliin nyaachuu waliin barachuu waliin quraana qara'uu walii dhaggeeffachuu aaliin akkana jechuun maatii akkanaati ta quraana ofii gartee ilmoo barsiifatee fi hin baranne kan ofii salaatee kan maatiin salaachifne a'uuzu billah maali kana akhirate gartee akkasi nabi Muhammad gartee waanuma hunda irratti nabiyyoonni maatii isaanii akkana waliin salaatan waanuma hunda keessatti qabsoo hunda keessatti akkana waliin godhan jechuudha kanaaf تيجابا فيني بس إن سالفة بار إجابة في الرابس يلاني خوفه وقاسك ربي ستين كان ستون في دين أكثر جلاتي دي مسيرة على قرتي كان سيمولكي قامك على تسيباسو كان سفوتي على تسيباسو كان سينكونوسين كإردي تي في قرتي معلوم ما كان كيسين ستر كأمة رسيسات ربي ستين كانين قرتي كان ماتي تي كبجان كام ربي ستين كانين كان دينا إساتي فيديو قرتي الدنيا تنافت خيس جلاتي كجلا دينا ساتي اللي براتشون برباني كان سالفتو قرتي كان ربي ستين كانين كقرآن برني كان حديثا برني مالي تيغوتا كان وان جراتو في بين كان فيمس ما توق برباد ربي ستين كانين جرو بريدو أبا منا دبدي في جنة دبدو أبا منا أرغتي مشكلة تاتيرو غري قيامة ولي قال له كناف جبدا فذفر لذات الدين يتون دوبارتين تينيا ديرا جتاني غرتي قام سالا قباتي بي ديرتي دي ماريدا قباتي ديرا متي بربادد ايسا دينا قب ديرا قفا متي وانكو يا ايها الذين امنوا قران يروجو في فذفر جچون هند گملچون لاله فيلدو دينا قبدا نسلاتا ساي بسا قردورا علي سفر قردو سي بولتي تنا سينو دي ماغرتي نسلاتا قران كم بيخا دينا بيكا مال قب واند قبينيا ساتو مال سنياچو سوديم اتي منته يسي تجاجلتا المام غدستا كواتا كستين فين بير متي تركتو نو أكثر أنا كمان سيرجدا نجيت أستاذ وليد بيبنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله قالوا معنا وليد بيبنا خالد ودي كيسانو سنجار كان أشالان ده موجود راجانوي إنجا هاتي يسنجار لا جواد ورحمة الله وبركاته شان زاني باي أستاذ شان كينيا فدورين كينيا تقوى تشيل شيكوتا أكاس إيه أنا زاني نشان نبرا باي جنان إن شاء الله أكاس أنا سجارة إن شاء الله